ficcaanee jira galatoome. Hafuuraan ficcaane moo fooniin ficcaane amma gaa. Kitti foonii. Nama foonii ta'eetu uumameen siin jedhama ajoon jaa namichi nama foonii ta'ee erga uumame akkamitti? Waan ati qabdu waan ati goote hundumaa godheera. Dhiisi waan qabu taatanii nan qabu nama waan maatii miti. akka namaatitti nyaatee dhugeera dheeboteera garuu inni cubbuu qofa hin hojjenne akka keessa sagaagallee akka waan karaa hin taane anu mataa kiyyaaf ragaa siibaa waliif galla cubbuun hojjenne Yesuus Kiristoos cubbuun hojjetu ani yoon cubbuu hojjete Yesuus jee ani sobaan irra kaaye kuni gaarii miti. Ishi waan siin jedhu haadhoo koo Yesuus Kiristoos ni ficcaana naan jette waaqayyoon kee ni ficcaana. Waaqni kuni gaafa ficcaanu hafuura moo fooniin ficcaana? Abbee fooniin hoggaa meeqa lafarra ture? Maal ta'e? Kanaafuu ani bar fooniin atis fooniin lafarra jirta bara atis foonumaan lafarra jirta. Warra isaa gargaareera akka namatti nyaate. Waaqayyo danaan hin jenne waaqayyo warra qaba. Waaqayyoodha. Waaqayyo warra qaba duuba warra gargaaru qaba. Qulqullittii durbee maaramiirraan dhalate hafuura qulqulluudha. Tayyib waaqayyoon haadha qaba. Kan caafamen sitti maayira keenyarra. Jechuun waaqayyo garuu waaqummaa isaatis immoo sii mirkaneessuu nan danda'a. Rakkina qabu waaqayyoon haadha ni qaba. Qulqulluudhaan karaa durbee maariyaam quraana keessan irraa dhaqi dubbisi. Ani waa heessaniin dubbannee bar haadha koo bar waliif gallanaa feeti suuta warri gallaa bar waaqayyoon haadha qaba qofa si gaafadhe. Qaba. Waaqayyoon haadha qaba yoo itti waaqayyoon mee Mariyam mee arrasii ilaala Mariyam daqiiqaa takka Mariyam haadha Yesuus moo haadha waaqayyooti? Haadha Yesuus. Mariyam haadha Yesuus moo haadha waaqayyooti? Haadha Yesuus. Galatoome fixannee jira haadha waaqayyooti miti jechuudha. Mariyam waaqayyo deesse moo Yesuus deesse? Yesuus deesse. Kanaafuu Mariyamiin haadha waaqayyoo jenna moo haadha Yesuus jenna? Maariyaam haadha Yesuus. Galatoome. Ishiin waaqayyoo koo jettee sagaddeetti. Ragaa naaf fidi. Bakka Yesuusiif maal? Waaqa koo uumaa koo jettee? Waaqayyoof Yesuusiif sagadde moo waaqayyoo abbaaf sagadde? Yesuus mootummaan hundumtu aboon hundumtu isaaf kennameera. Ani waa'ee aboon jenne anu aboon naa kan namtee mancaaniin ganda meeqa kun qotorbandii karaa kanarraa meeseetiin jira amma saniitti dhiisi. Akkiin jee Mariyam Yesuusiif sagadde moo waaqayyo abbaaf sagadde? Yesuus aboon hundumtuu lafarratti samiirratti isaaf kennameera. Ishee kannamuufi Yesuusiif sagadde moo waaqayyoof sagadde Mariyam? Yesuusiif sagadameera. Ragaa naaf fidi bakkatti Yesuusiif sagadde Mariyam haatisaa. Ammas Mariyamiin siif deettee haadha gurbaa doonii irra dalaguu kan gartee caaftichaa sannaa fiddee nin beeka addaan hin beeka bareecheetiin addaan beeka. Magdalaawis nin beeka haadha Yesuusis nin beeka. Mariyam haadha gurbaa doonii bidiruu irra dalaguutis nin beeka gurbaa qurxummii allollatu san. Addaanin beekaa oofiyati. Mee fidi bakka tamitti Mariyam sagaddeef Yesuusiif haatisaa. Luqaas boqonnaa 1:46 dhaqii dubbisi. Walde manfas quddus jee gurbaan baasee daa dubbise atummaan. Fidi eessa jira? Si baasee luqisiisaa dhaqi dubbifadhu macaafa farkaa hin qabdu. Luqaas irraa naa dubbisi kaati ati maa naan dubbisne ati maa sodaatte? Maal jaa? Talaan xifzii dhaqqabaa bareef keessa barbaadu jira laal bakka iyyuu tana xifzii dhaqqabda. Haafizul Wacaaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلال خيا. جرتو. أهلا وسهلا يا الغالي.
nagaa baga nagaa dhufte akkamitti fayyaa keeti? يا نغنيتي طلع مالك أستاذ الجوال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما دوروا أكم جدا نجا jirtu? Aboo mucaa kanaatu asii bar waaqayyoon sadeen wadaajaa qabadaan jeeti. Ani rafi والله حبيبي وانت بريدة دي ما جبت بيتها عمل أكادا ديم ساتي ديم دي تو تكلمت ولا ما شاء الله Yaa jazakallah khairan. لوكاس جيتو ما دابته مي لوكاس راتو في سايه سلام تمان جاجيت Rabbi nu lokkeessin imeeluma laallaqaa waliin laalla. good conversation Akka thank حبيبي you. كنا قرنا بولا Maali ammu ko hayyin teessu. توري نو يرتو توري بار توري Yaa ammu mucaan habiibii murtiin beeku. Taa'ee السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa هبو barakatuh. أنغاري وجاب جتني إتي فوفان سينجا أنا كان ندفني تي نكنت ديبي ديبي سو دبي هبو نعمل كانت كان ندفني أباتو ما نولي ما نفراجي ولا لهم دبي حبيبينا ناني يوغالا مكوكينا كبينا كبيد أمرنا مواتي موسى بين ديمينا Viidiyoo wardaa takka argee jira ta gurbaan itti dhufee Yesuus itti lallabee nan boodee onarraa waan amantiin fanu deema si waan haasa'u ta'u jettee birraanii. يبو خفنا قديتين بر إيش يسوس ربي جيبيته يو ربي تي هايا مالف سكالميدو مالف نياتي دوغي وان إسان أسان كمبر وان فرطا من قبلين اتقام منتي Akki warda Ay, barbo akka kaya kanatti wallaalee bannaa mirkaatee na dhufanii. warda. Ooy, Ati dubartii argeetiimi. Daas baafattee fuula keessan dhoytu. online irra walitti dhufneer. Ish ta online واردان تو واردو ما تيك توك يسال متبرات Eesuma اوكي dubartiin argee dhiyoota nam gurmu intala takka dhufee intala ifiifuu kana lubbuu kuftee deemtu Yesuus fura deennaan hottumaan qabde intalti fuula keessa horroota. Asirra walitti dhufneeti. Horrootte An paastariin na dhufee bar annumaa wayi uummanni xiqqaan kun dhufe paastariin guddichi ana na amansiisuu barbaadaa bar. Paastaricha guddichaa saniin deebii kanneefi amantii si amansiisuu barbaade moo si waan biraatiif deemu shaadaa kaannaa amantiin akka amantiin Yesuus malee rabbiin hin jirre dogongora keessa jirtaati amantii dogongora keessa jirtaa. Naan jaaba. jaarsi keenya tokko akka jeen bar simataan naa waraalleen jeen Yesuus simataan naa waraalleen Anis birraayin gaafoo wanta kisi qaf na godhu. sisee wanta Yesuus sisee baateenyaa hin obran hin qimaallan hin jeenanis. yaa wanta siseenni dubartii garte nama gartee akkanuma tiiktokumarraa iyyuu malee amantii Faayidaan isaatirraa beekne. fadha hin qabne ka beekumsaa fi fadhaas hin qabne namuma san gartee karaa hunda jiguusiseetuma si tawakkalatee baga birraa deebisteef. Ay bar paastarri dhufee bar anasiin amantii teenya inni achii ta'e isaa girgirii takka waliin buusnee bar guyyaa san boo. Gaafii akkumatti gaafatu kanatti hin gaafadhe naan deebisu takka naan deebisu takka takka qabatama qabu naa deebisu hin jiru. laal waarda akkaan siin jee mee alhamdulillah jee yeroo takka Alhamdulillah rabbil alamin qaasiin namni kun islaama ta'uu kan keessi beekeetiiti gara amantii isaa siyaamuu dhufe akkasuma akkasii miti akkas. nuti islaamni keessattuu uummanni keenya yoo hatta gartee harfiin illee akkasi baratee waliin gahuu baate caalimanii fi sheekan isaarraa dhagahee waan hedduu qabuun sana keessa beeka yeroo ammaan tana ammas ilmiin hanga gartee kitaaba Bukaarii Muslim qaraatu qofa osoo hin taane yuutuuba garaagararraa daawaa garaagaraa yoo dhaggeeffattee sammuutti qabachuu dandeessa adda baafachuu dandeessa dubbisuu dandeessa akkasiimi Dhugaadhee. nama gartee si gartee galaaltiin hirribaa jiru dhufe hirribaa si kaasuu jechuudha beeki namni gaafa gartee amantii tuttuqee si gaafate si galtee inshaallah rabbiin isinillee shamarran diinii godhee dudda keessan keessanillee ilmaan ulamaa ta'u rabbi isin haa Boo kadhu ani muuziqaa dhaggeeffadhee haa taphadhee gisee haa qamoo malee amantii tiyya osoo akkanatti billaana fidanii na amansiisuu dadhabeetiin bar na amansiisee wal amansiisnee ani taniin hoggaa dura fooxaa fudhadhee taa'u fooxaa ofirra ka'ee akkasi harta akka qabatuma waan inni irraa qabadhu naa himiin jedhe ishee wooma takka akka inni gaafate irraa amma takka deebii dhabee kanatti deebii dhabee paastartichi guddaan charchii keessaa iyyuu mataa zawzoo isa godheen irraa kuteen siin jee.
Akkan jabaadhu jabaadhu. Itti Gala fufi share nu godhi yeroo inni si dhufe share nu jala godhi. mee Akka maayikii hiriiru. Ustaad Hamdii tachi nu deebisa. Wanni bareedaadha jira. Ustaad Hamdii Habibi. itti fufi mee obboleessa deebiin fakkaata. Okay, Sheikh difama wanta hopeless. Diyar. Lakki ana hopeless jetu mayyama. Hopeless Suuraa dufte. jedheen malee. Jira. Ishi. Aya fatashte. Maal fattashu? Mee duba bakkatti Maryam Yesuusiif haati isaa bakkatti Yesuus sagadde. Waay. Sitti mee bar Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 46 gaafa 47. Naa dubbisiin siin jee bar ani immoo siifin fiduuta lakkoofsa ati birraa fidde boqonnuma tanarraa hin yaa mucaa keenya naa fi abbaan kee barbaada kee mashaqqaa taane eessan nu jalaa badde kajoon sii fiduu deema. Boqonnuma ati fidde tanarraa mee ati immoo naa dubbisi. Isuma walumatti aansinaa dubbisu gamaa addu. Boqonnaa tana siif fidate haanni kun sii dhuuta. Dhugaadha yeroo si barbaadu jedhanii bartoonni. Akkana dhugaa ta'uu kee erga beekte amma shalaphiin si godhaanii afgaa. Baasta moo hin baastu? Ola. Amma waa'ee baasutii miti. Siin baasa sitti meera dhaqii dubbifadhu macaafni silkii dhufutti haasa'an jira. Ishi. Ana baasai. Ana si baasa. Rakkoon miti. Garuu gudii tana sumaa fidate if komattammaas nan komattuan. Lakkoofsa 40 irra jetteemi. Banad hopeless. 46. Ishi 46 irraa si dubbisa. Duba akkana jetteen. 46 irraa fiddeemi. Ishi rakkoomti. Maryam yommus garaan koo gooftaa kootii hooquba dhi'eessa hafuurri koos waaqayyoo fayyisaa kootii in ililcha ittiin jette. Dhaltee jirti? Jedhe Dhalte moo hin dhalle yeroo tana? gaafa misiraachoon itti himamu. Gaafa misraachoon itti himamu eenyu biratti himame jaa macaafni? Eenyu biraa itti himame? Eenyu biraan Gabriel Eenyutu itti dhufee itti hime? Gabrielii yookiin Jibriil. Jibriil eenyu biraatti hime? Maal baanaa jirta? Jibriil eenyu biraa dhufee Maryamitti hime? Maariyaam bira dhufeekka. Jechuun eenyu biraa dhufe eenyu biraa dhufe yaa boo loqonni kiyya kun hin galuufi. Eenyu biraa dhufe? Waaqa bira. Waaqayyo abbaa moo Yesuus? Yeroo kanatti Waaqayyo abbaatu jira hafuura. Galatoom. Kanaafuu Waaqayyo abbaa bira dubree qulqulleetti ayyaana argatte gammadi Waaqayyoon bira ayyaana argatteetta in ulfoofta ilmaas hin deessa maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta jedheenimi. Yeroo sana isin gammaddee hooquba Waaqayyoof deessitee garaan koo sitti hin gammada sitti hin ililchaa jetteenimi. Waaqayyo abbaa biraa hoggaa dhageesse Waaqayyo abbaadhaaf hooquba deessiteemi. Eenaan jettee maas fila booda lakkii kanaan hin jenne. Waaqayyo abbaadhaaf hooquba deessitee moo dhiyeessine yaa? Filaan jedhini maal namicha dhagaa arrabdu maal nama arrabsin. No filaa jechuun bara addaan filtee waan dhugaa fi haqaa addaan naannaa baafta jeeti haa macaafa keessa akkana filu jirtaame. Ishi Waaqayyo abbaadhaaf hooquba deessitee moo dhiyeessine? Dhiyeessitu. Eessatti duba Yesuusiif sagadde naan jettaa gurbaati. Waaqayyo abba jenne walii gallee ammaan tana fixanne waan biraa akkanaan hin jenneef. Bakka tami Waaqayyo Yesuusiif sagaduun isii Yesuus maal jetteen Maryam?
Maariyaam Yesus duuka bu'aa turte. Yesusin waaqessaa turte. Bakka Yesus Kanaaf waaqessaa turte ragaa takka naaf fidi. Kuni Waaqayyo abba jenne walii galle. Bakka takka qofa kana naaf. waaqessuu isaatu Yesus duuka bu'uu ishiitu waaqessuu ishiitu. Bakkatti Maryam Yesus duukaa buute jiru naaf fidi. Bakka Yesus duuka buute moo? Eeyyeen Maryam haati isaa Yesus duukaa buute duuka buutu Yesus bakkatti jiru. Guuteera. Duuka buutuu amanamaa taatee deemuu ishiitu. Bakkatti duuka buutu Yesus taate naaf fidi. Hojii ergamootaa tokko 14 dhaqe. La ilaha illallah. Duuka buutu Yesus ijaa. Abbo. Duuka buutu Yesus bartoota isaa waliin duuka bu'uu turuu ishee macaafni ergasitti mee kanarra Akkaan siin jee dhaggeeffadhu. Sirritti. Waan kana Yesus Waaqayyoof sagaddinaan jette Maryam haati isaa Yesusiif sagaddinaan jette. Maaliif natti shawwaddaati? Leenu silaaftee. Rakkina miti haadha koo bishaan. Phaawulos lubbuun ni jiraa? Injirani darbaniiru isaan. Galatoomna. Naa deebiste kunillee naa deebi'ee waan naa deebi'ee annaan deebine hin jiru. Maryamoo lubbuudhaan ni jirti haadha koo. Titti meera bar wanta macaafa irratti deeffamee du'ee fi hinduun isaanii wanti hin ibsamne tokko jiraa hin jiru siin jechuu hin danda'u. Yoosefoo lubbuudhaan ni jira Yoosef. Boo Mahammad lubbuudhaan jira baroota Mahammad keessa kan na gaafattu yoo inni lubbuudhaan jira isaanis jiru. Du'ee jira inni du'ee jira. Hayyee. Kanaaf isaanis keessa jiru ree nama bar. Ayee nama dhugaadha. Maryam duuteemi? Eenyutu jeese? Nama eegataate namni eenyumtuyyuu yeroo isaa eeggatee numa du'aanis atis taanaan. Yeroon isaa hoggaa dhumatte eenyutu jeese lubbuu keessaa baase lubbuu fi foon isii eenyutu adda baase? Eenyutu adda baase jechuun amma ati dubbiin ati deemtu fi Yesuusin akkamitti haadha isaa ajjeesee erga waaqa ta'ee jechuuf jirta. Numan oola shakkii takkallee hin godhin. Nama erga ta'e immoo inni waaboo waaqummaa hunda qaba waan ta'eef waaqa inni kan siif daangeffame nama taatee kan siif daangeffame tokko muusinnaa fudhatee wanta dhiisu miti. Hunda waluma qixxeessa kanaas ajjeesee kanan dhiisu san dhiisee kanan ajjeesu hunda ajjeeseetuma hoggaa yeroon isaanii dhumte foonii fi lubbuu adda baasee ajjeesee hundanuma bakkuma takka fixa muusinnaan fudhatu miti. Guyyaan isaa geenyaan garuu nuti immoo deebinee warri du'anis warri jirus Yesus gaafa dhufe murtiidhaaf hin dhiyaan. Rakkina takka hin qabu. Sun murtii gara rabbii tokkichaa dhiyaan. Hayyee eenyutu ajjeese? Eenyutu ajjeese namatu dhahee ajjeese siin jechuutti namni dhahee ajjeesne bakka yeroon ishee geenyaan umuriin ishee geenyaan duuteerti. Garuu ragaa geesse eenyu lubbuu keessaa baase? Mahammad keessaa eenyutu baase? Rabbii tokkicha baase. Too kanas maaramis rabbi tokkicha baase. Yesuus immoo kabiraati. Waaqa biraa jira Yesuusin ala? Hin jiru. Kanaafuu Yesuustu keessaa baasee ajjeesee mire? Waan ta'e isaan ala kan ta'e tokko iyyuu hin jiru jedha caafameera. Eeyyeen kanaafuu Yesuustumaatu ajjeesee keessaa baasee mire? Maalu ta'e? Haadha taatiif moo ayyada taatiif? Isheen ergama ishiitti kenname baateerti. Waaqayyo filatee qulqullummaa ishiitiin filatee waan irraa barbaadu. Alas jechuun qooddaa salliixatti naqanii distitti irraa godhatanii hoggaa fixan qooddaa darban. Haadhani taatiif moo taatuuf?
Yee. haadhummaa isaati hin kanne. Ha eega haadha taate haadha isaa ilma haadha jeese waaqessitanii isin nagayaami biitti fayyaa. Nagayni kee Hin fayyaan waaqessina. kee nagayaa. Seera siif labsame tokko hin dhiistu atiyyuu seera siif taa'e tokko. Obboleessa Ergasii kiyya waaqnati akkaan siin jedhe akkaan siin jedhe ilma haadha jeesuma waaqessu jirtanii amma dhuguma rabbiitti. Isheen yeroo ishee eeggattee nama waan taateef nama akka kiyyaaf keetii nama Okay, waan akkamitti taateef. jeese akkumatti jeese qofa naa eegi baga jeese Anis rakkoon yoo qabu ta'e akkamitti umuriin jeese. daangeffametu jira. Ishi harka lafa buute immoo qottoon deemoo Saajin daafkaadhaan deemoo mee akkamitti jeese saajin akkamitti jeese qofa naa himi. saajin ani umuriin koo ragaadhaaf hin geenye waan akkasitti. Saajinii Gaaffii kamiin nama gaafata? Maal jechuudha gaaffiin akkasii? jechuun maaliin ajjeesee qofaan jee malee maaliin jee hantiyyaa yoo gartee gonfa mancaatii dhee karaarraa meese. Duuba wanta hin caafamne tokko akkamitti sitti himuu danda'a? Ishii xayyib obboleessa kiyya jechuun ka akkamitti akka jeese amma fakkeenyaaf kaan fooqirraa ol darba kaan gartee mancaadhaan wal dira mancaan beektuunsaa kaan daafkaadhaan namadha kaan qottoodhaan nama kaan waan osoo Isin bira dhahicha malee namni hin du'i. Dhahicha malee namni yeroon isaa ga'ee umurii isaa lafarratti fixatee du'uu hin danda'u. hoggaa du'ee bar waaqayyumaatu jeesaa miree waa hundaa'u. Yeroon kee ga'ee dulloomtees ta'u jaartee numa duuta. Numa duuta kasijjeesu waaqayyuma mitire erga waaqayyoon ajjeesee Iyyesuus kun haadha isaa ajjeese. Haadhuma ji'a sagal gara baadhatte ta'uudhaanii fichaan irraa dhiite huccuu irraa miice harma hoosifte. Mucaan kiyyee iyyeettee kana batachaa fiigaa dhuftee gartee harmatti qabdee usis nyaa gaafa waaqayyoon xiqqishaa sanka akkasii harmatti qabdee waaqayyoo kana harma hoosiftee ussisiifte. Haadhuma gartee garaa laaftu takkasit boochu. Mucaan gaafa jalaa bade barbaada abbaa isaa qabattee gartee akkasitti ganda keessa fiidee akkasi mucaa kiyyamaa kana nagoota yaa mucaa na abbeessi barbaada kee mashaqqaa taane. Akkasi haadhuma sun ajjeesee deebi'ee haadha abbaa keessaniif ulfina kannaa jaa inni. Waan siif barreeffame tokko akkasiin oolle Haadha isaa ajjeesee haadha abbaaf ulfina kannaa jaa inni biraanki. immoo waaqummaa isaatiin ol fudhatameera. Meedhiisi waaqummaa isaatiin ol fudhatamuu tana ragaatti hin qabdu. Haadha ajjeesee haadhaaf kabaja kannaa jaa. Maal jechuudha? Ragaatti hin qabdu jechuun? Waaqummaa isaatiin ol fudhatame kaja'u ragaa hin qabdu bara. Dhiisee ofirraa. Tole. Maatiyos 19:28 dubbisi. Garuu waan na dhibe eega inni haadha ajjeesee jarri ajjeese moo isa eega du'ee ka'ee isa ajjeese. Gaafa inni du'uyyuu iddoo awwaala du'a isaa sana ni jirti. Okay, ummanni isa namaatu ajjeesee mi? Inni deebi'ee haadha ajjeesee mi? Duuba isa guyyaa isheetu ga'e. Nama gaa deessee bakka. يا ربي الحمد لله على نعمة الإسلام. Oy, Ifiifoo hin ajjeefne inni. isa namaatu ajjeese je. Inni isa namni jeefnaan innis deebi'ee haadha ajjeese je. Dhiira akka isaa ta'e isa ajjeefte irraan kabalatu. Maa dhiira akka isaan ajjeefne deemee jara Israa'el Faarisoota deemee ablee takka takka ansilaana taate naamani nama ana ajjeese miti. Sigalee nama warra keenyarraa nama tokko ajjeese amata 50 boodallee barbaadee yoo dulloomellee ni ajjeesa. Onneen xiyyeetta kophaati. Inni ajjeesee wanti jedhamu tokko wanti akka ragaatti barreeffamee taa'e tokko hin jiru. Duuba maaliif naan jettaa? Maamuudii na qabatta. Maamuudii na qabatta duba. Maal mudii sitti qabadda? Namni gaafa jaare numa du'a umuriin isaa gaafa ga'e garuu Umrii isaa hoggaa du'e namni waaqayyootu nama waaqayyootu ajjeesa waaqayyoo hin ajjeesu. umuriin kee yoo ga'e numa duuta kanaafiyyuu nama Waaqayyoon erga taate ajjeesa moo namni ajjeesu? kanaaf wabboo. Waaqayyoo hin ajjeesu.
Waaqayyo ajjeesus jiraachisus hin danda'a. No, danda'a miti. Ni jeesa moo na jeesu Waaqayyoon? Amma gaafunno. Waaqayyoon ni jeesa moo na jeesu? Ajjeesuu hin danda'a lim godhee. Hin danda'a miti. Jala sararii ni jeesa takkaan ajjeesu naan jedhe. Waaqayyo Ni jeesa namni moo na yeroon jeesu? isaa gaafa ga'e nama du'a. Fedhu yeroo naa ga'u yeroo haa ga'u baatu sannan naqu. Waaqayyoon ni jeesa moo na jeesu? Waaqayyoon Eh, Waaqayyoon namni akka du'uuf namni akka namni jiraatuuf malee kanaafuu ajjeesuuf Waaqayyoon hin ajjeesu naan jechuun jirtaami? umuriin kee geenyaan numa duutaa. Umrii kee waggaa ga'e eenyu si jeesa? Umurii siif daangeffamee taa'ee jira miti bakka hin duuta. Atiyyuu Eenyutu akkasumatti jeesa? umuriin kee Alaarmiirra guutaniisa? Waggaa uumanni alaarmiirra guutanii wanta godhanii? Akkin je eenyutu jeesa? eenyu tajjeessa tokko seexana tajjeessa lama waaqni yeroon isaa gaafa ga'e numa du'a namni. Okay, waaqni na jeesu. Okay, Ustaz Talha. Waaqayyoon isaanii ni fayyisa. Aangoo wal qixa qaban ustaas. Okay. Seexaanii ni ajjeesa Waaqayyootu fayyisaa? No, Akkasii seexana kan akka kan waaqayyotti namanne seexan nu ajjeesuu danda'a. Namni immoo gaafa yeroon isaa murtaa'e ga'e ofuma isaatiin iyyuu hin du'a. Waaqayyotti ooluu waamama. Numa barsiifna Ustaz Talha wanta bani macaafa seera keessa deebii 32 banime. Jazakallah khair. Seera keessa deebii 32 banime. يا طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله Sanuma afaan guttatee waaqayyoon ni ajjeesa jechuun dhabe wallahi. Injiru warka jiba isaanii hin beekanii macaafan dubbisan gaafa shubbisa dhiisaa dubbisatti as deebi'aa jennaan shubbisa malee dubbisa irraa walaba ta'an. Dhaabe. Ishi dhaabe Waan ishi gaashee ishi gaashee tole gaashee. Talha Yoo abbaan jira qoy. ishi 32 baniif mee gaasheen na dhaabe. Seera keessa deebi. 32 Hai jira. si miti mee dhaabbate yoo jiraachuu baattes rakkoon hin jiru. Mee dubbisi Dubbisi gabaaste min. dubbisi haasaa. Hamma ilaala mee macaafichi maalidha? La ilaha illallah. Mee dubbisi je. Amma ilaalaa jedhu Macaaficha duuba waaqayyo isaa anumaa barra maal jedha? ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru.
Ani naan Gara ajjeesa, keessatti siisan. ani naan jiraachisa, ani naan madeessa, Maal siin ani naan jedhani? fayyisa. Maal siin jedhani? Maali si jeettisa? Aboo ati amman tana Kan yeroon isaa irra ga'e numa du'uu danda'a. Kan jiraachisuu barbaadu ni jiraachisa si jedha. Eeshi gaashee Waaqayyoon ni ajjeesa moo ni ajjeesa Waaqayyo amma? qofatu hin duune. Waaqayyo qofatu kan jiraatudha. Nin beeka. Iyyesuus du'e moo hin duune? Akkaataa amantotti. Du'ee du'a moo ka'e guyyaa sadaffaatti. La du'e moo hin duune dura du'e irratti haa walii gallu. Du'ee Waaqayyoon ni du'a. fooniin du'e Yesus hafuuran. No, Waaqayyoon ni du'a. Foon haa ta'u, hafuura haa ta'u, kaffadheenu Waaqayyoon ni du'a. Jalqabaa kaasee jira. Waaqayyoon ni du'a. Inni sababni du'aaf of kenneefi Aboo Waaqayyoon ni du'a. Waaqayyo hin du'u. Kanaafuu du'a moo'ee ka'e. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos maal du'a moo'ee du'e bar akka ati amantotti du'e. Du'a moo'ee maarree ka'ee akka Du'ee guyyaa sadaffaatti du'a moo'ee ka'e. dhaggeeffadhu obboleessoo waan si hima. Maal laa himta waan barreeffamee jiru. Laal dhaggeeffadhu. Du'ee du'a moo'ee ka'eera inni achi hin jiru. Inni ammayyuu jira nu waliin jira. Aboon taphatiin. Maaliin taphadha waan jirudha. Maal goota? Haquufi irraa laquufi wangeelicha keenyarra kan jiru. Aboo taa'i hin taphatinii taa'i. Barreeffatee taa'eeti du'e du'a moo'ee ka'e jaasa. Hojii ergamoota boqonnaan 4 lakkoofsa 12 kaatee barreeffate lakkoofsa 10 maal jaa? Allahu akbar. Du'ee ka'eeraa. Aboo du'uu irratti walii galla bar du'ee baatee ka'ee baarree waan kana Sokki kuni keeti kuni akka ati teenyee dha. Aboo mucaa os firraa khalaasati deemee rafi.